Akkam jirtan nagaa jirtanii hordoftoota siifan tokko hundi keessanuu nagaa waaqayyo bakka jirtan haa ta'u jecha akkam nagaadhaa fayyaa keessanii sirra rabbiin galan haa ga'u har'a waan tokko isin qabadhee dhufe mudannoo biyya arabaa dhufee na mudate keessaa isa hin daganne illee isa yeroo hunda yaadadhu keessaa tokko isin taphachiisuu dhufe innis maali yoo jettanii yeroon dursa biyya arabaa dhufe tokko jira isa keessaa biyya arabaa dhufe ji'a tokkoof kaampaanii keessa turre saniin boodamuu kaampaanii kanarraa karaa wannoo deemte karaa kamis nageessanii tura warri ani bira dalage jechuudha. Warri ani bira dalagu kamis nagee akka carraa ta'e kamis deemee haga aduun ani galgala san mana seenu guyyaan sun guyyaa ramadaana barii san ture. Guyyaa ramadaana barii ramadaana boru yaa jedha waazeemaa ramadaana san ittiin galee gaafa iidaa san jechuudha. Gaafa iidaa san achi yoon gahu qaalittiini foon ani foon biyya keenyatti foon haddaan muraniin argamalee foon akkana jiraa bakka lamatti ba'a kan arginu beeku. Inna waan mana keessa illee hin beeknee fi waan dalagaa illee hin beeknee fi yeroo jalqabaatii fi manni sun hundinaa faaraa ture. Namitti na yaamteeti namichi foon kana kiisii lamatti foon tokko kiisii tokkotti foon tokko kiisii tokkotti fidee dhufe tole. Anna foon gurguddaadha akka malee gurguddaa ture. Ana foon kun eessa seene jedhee keessa kiyyatti dubbachuu hin danda'u afaan waan hin beeknee fi gaafachuuf afaan hin beeku gira na gabbee jira. Ammachiin itti deemee qaalitti itti deemee wayna waddii jennaan itti battallaa janaan jette. Itti barraadanaan jette barraadas. Amma maali sammuu kiyyatti ree namtiin akka malee furdoo turtee nama sodaachisti ijoollee isheetittiin iyyitti turtee marra. Amma wanni barraadamti wanni barraada jechuun barandaa jechuudha miti jedhee gizee dura akkas meeshaa natti agarsiistu firiijiin barraada akka jedhamu natti agarsiisu natti himtee turte afaan isaanii yeroo san barraada jedhanii yaamanii firiijii gummaa moo tallaaja jettiin firiijiidhaan. Innaa anamma jecha baabaa san qofa bichaan qabadhe baabaan kun namittiin tun barandaarra godhinaan jettee jedhee tanan foon galgalaa sa'aatiin deemee jira. Ani giiftiin tiyyaas barandaarratti foon kiyyaa dhaafee foon kiyya barandaarra godhee sofraa natti kennitee turte feestaalii guddaa isaanitti kennitee turte feestaalii sanillee jala irraa fuudhee kiisii keessaa baasee kanan feestaalii san gubbaa godhee inni waan sin ajaa'ibu keessa dhugaa rabbiin yeroo guyyaa san guyyaa hedduu natti dhaga'amee ture iyyuu tokkoffaan biyyaa ba'uu keetti natti dhaga'ame yeroo san keessatti inni lammaffaan immoo iyyuu hagam xiyyeeffannoo haadha ormaatirraa qabnudha. Iyyishiin natti iyyitee ani beeku. Dhugaa rabbii achi natti iyyitee mudannoo kana keessaa yeroo foossan barandaa gubbaa godhee ala godhee tanaan deemee rafeen ganamatti san foossan dalaguuf eessa goote fidi fooniin ajjette firiijii keessaa abdee jenna achi mani barandaarra godhe jedhee iyyite kaa iyyuun ishee innis dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee ulfaataa ture. Anaaf yeroo san keessattuu yeroo afaan hin beekne sanitti yeroo xiqqoon ture yeroon biyyaa ba'u iyyaa miti waan hedduu tokko hin beeku akka badanatti dhaga'ame yeroo san keessatti biyya galuu qofa na hawwee ture iyyuu. Inna iyyitee namittiin tun baay'ee na dararte yoo isin jedhu amma achiin barraad foosuun afame kaafoon ala oolee kamis immoo yeroo san keessa yeroo qorraayyuu yoo ta'e bareeda ture yeroo oo'a ture foon isaan immoo yoo foon sa'aatii takkaafuu ala yoo ture miti ala bulee foon isaa tokkoof ala yoo ture hin fudhatanii guyyaan bariin sun immoo ramadaana ture. Inna achiin namittiin tuni amma foon fiduuf keessummaa qabanii azummaa qabanii eessaa hafidan isheetti illee karaa haga tokko dhugaa dubbachuuf. Inna baay'ee natti iyyitee achiin namichatti maal jedheen himetti baay'ee dhiphattee turte isheen sun iyyuu qaalletteeni. Boodarra namichi akkana goote sarraata nyaantee jettee deemtee namichatti himte. Dhugaa namichi sanuyyuu abbaa manaa ishee sun ta'een obboleessa ishee ture. Obboleessa ishee kanatti deemtee himtee obboleessa ishee kun balaa buuse kaa na arrabsee natti gadi jedhee yaa rabbii ani yeroo san keessaa miti deebisuuni hafuura fudhachuun iyyuu akka waan isaan ayyama gaafadhe hafuura fudhadhu natti dhaga'ama malee yeroo sanitti dubbachuu deebisuu moromuu lakki kun dhugaadha soobaa lakki akkana ta'e jechuun wanta kan jiru waan dhimmi maanii garuu laguma abbayaa jechuudha.
Inna akkasitti baay'ee daraarameen ture. San keessatti wanni ani hubadhe yoo jiraate wallaalummaan waan hedduu nama godha. Manni ormaatillee nama obsa qabuuf malee ani har'a ga'uu kiyya rabbiin galannaa ga'u. Baay'ee dhiphadheen ture yeroo sanitti dhugaa rabbi dubbachuuf hin darbaayyuun seenanii waan darbullee natti hin fakkaanne. Har'attillee taa'ee akka seenatitti naasaallee natti hin fakkaanne yeroo sanitti. Baay'ee namarra na dararanii akkasumatti mara warra isaan biraa xiqqoomallee yoo turte waan badii tokko uume jecha sanii na yaadachiiste ture badii keessan kalaas mashiin natti iyyitee jennaaniin ingiliffaan beeku takka jira ishee takka ittiidhaan fiimii hageemanii jedheetinitti kenne. Inna foon sanitti kennee qaalitiin sun foon san fudhattee foon san birrii san fudhadhu jedheen ture yoo birrii bakka foon san ani badii balleesse birrii san fudhadhu jedheen ture maaliif dhugaa qabdii maallaqa isheetti badee badiin kiyya ture. Badii kiyya irratti immoo leesha isheen illee kasarti bakka kiyya damoozii ji'a tokko fudhadhu isheen damoozuma ji'a takkitti sitte nama fudhadhu na seetti naan jetti. Nam fudhadha waan hin fudhanne seeteera naan jette. Dhuma akkanumatti jirru akkasumatti baay'ee na darartee boodarraa guyyaa keessa gaaf tokko akka badaa natti dhaga'ame. Akka badaa jennaan waan abdii na kutachiisu yoo jiraate har'arra ga'ee haasa'uun kiyya rabbiin galannaa ga'u. Maskootiin dhiqootiin jira. Kalaas yoo midhaan nyaadhallee arraba ishee san yaadadha. Hiikkaa isaa waan hin beekneef xinnoo na fayyadayyuu. Garuu odoon hiikkaa isaa beekee haga iyyuma ishee san ishee keessaa loga ishee beessaa ba'uun iyya ishee san malee jecha isheen jettu hiikkaa isaan beekan. Bakka sanitti xiqqoo jabeenya naaf kennee malee osoo amma yoo yaadadhu jecha isheen jette san dhugaan dhukkuba. Maaliif maallaqaa fi miti. Ani biyyoorma dhugaa dubbachuuf nama dhukkuba. Maarraa nama dhukkuba nama waraana. Boodarraa birrii ji'a tokko fudhadhu jedheen hayyeenaan jetti birrii ji'a tokko narraa muran birrii 700 ture gisee san irraatinni birrii 700 narraa murtee birrii 700 narraa murattee na dararanii baay'ee na boochisanii gaaf tokko abdii kutachuu keessan kan darbeen maskootii dhiqqootti jiraayyuu maskootii shubaa mukna isaadhaan. Maskootiin suni onneen qabu sibiilan qabu achiin ka'eetu maskootuma kanarraan ka'ee of darbuu jedhee yaada dhugaa rabbii dubbachuuf jecha isaan jedhan san keessa darbee maskootii akkana of darbuu fi fooqii arfaffaarra garaaguma of darbuu hedee kanaan dadhabbii warri keenyatti dadharbee abdiin irra godhatanii ani biyyaa ba'ee garuu biyya kanatti immoo isa santu ija kiyyanna keessa na deeme warra kiyyaafis dabarsee fayyadamillee hin fayyadamne kan jedhu har'atti yoon ilaalu nama dhukkuba nama dhugaa rabbii dubbachuuf jireenyi biyya ormaa anaaf filatamaa miti. Badii uumeen jira badiin uumne jechuun miti garuu mooyyuu osuma ta'ee illee nama ta'ee kan hin dogongorre hin jiru. Osoo akka kiyyaati mudannoo kana dhugaa balleessaa kiyyallee waan hin ta'e natti fakkaata. Waan hin balleessellee waan sanii fi namni foon alaafee guyyaa ramadaanaa tsooma isaa oolchuun dhugaa baay'ee ulfaata. Anallee osoo ta'e kana caalaan godha natti fakkaata. Yoo namni akka mudannootitti kaasu gochaan ani godhe kun seenallee natti fakkaata. Ammuma tanallee yeroon foon akkas nyaata dalaguuf maal argee yookiin immoo gaafa ayyaanaa foon fedanii yookiin oromtiin foon fedee bakka nan dalaguun foon on arge dhugaa gochaan ani godhe sun na duukaa deema na yaadadha. Yoo ijoollee waa'ee mudannoo keessanii maatii si mudate biyya arabaatitti jedhanii haasa'anillee mudannuma isa kanatti keessa mudannoo hedduu keessan qaba. Yoo rabbi jedhe kutaadhaas ni kan fida jedhee yaada. Mudannoon ani keessa garuu jabaadhalleedha. Badii guddaallee uumeen jira. Anaafillee waan keessaan baane kan natti ta'e isa kana. Kanan siniin jedhaa kanuma siniin jechuuf har'aa waa'ee foon alaa kana mee maal jettanii eenyus mudannoo akka kiyyaa kanas qaba wallaalummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u biyya kun hin beeku. Waan hundumaafu har'a darbine waggaa 9 har'aa natti fakkaate yoo nasi achi jaallu waggaa 9 har'aa akkas
waggaa 9 dura ta'edha. Daa'ummaanis hin jira yeroo san keessa san irratti walirratti tuulameeti. Inna har'a geenye jirra galanni rabbii haa ga'u. Kan boruullee immoo isatu beeka. Har'a akka seenatti taasofnaa kaleessa mimmaaniin dabarsina waan ta'eef waan na daawwattaniif galatoomaa isin jedha hordoftoota kee hundumti keessaniyyuu guddaan galatoomaa naa jiraadha.